Elon Musk nama daldalaa kalaqaa fi hoogganaa teekinooloojii beekamaa addunyaa keessaas tokkodha. Guyyaa 28 waxabajjii bara 1971 biyya Afrikaa Kibbaa magaalaa Piriitooriyaa jedhamtutti dhalate. Abbaan isaa Elon Musk injiinarii yoo ta'u, haati isaa Maaya Musk immoo moodelii fi ogeettii nyaataadha. Elon Musk yeroo ijoollummaa isaa kaasee kitaaba dubbisuu, herreegaa fi teekinooloojii irratti fedhii guddaa qaba ture. Umurii waggaa 12tti tapha kompiitaraa tokko Blaster jedhamuufiin hojjetee gurguree ture. Kunis dandeettii kalaqaa isaa yeroo sanarra jiru mul'iseef ture. Boodarra barnoota isaatti fufuun gara Kanaadaa deemee Kanaadaadhaa immoo gara Ameerikaa ce'e. Yuunivarsiitii of Pennsylvania keessatti barnoota olaanaa fudhatee fiiziksii fi ikoonomiksii barate. Yeroo ammaa kana Elon Musk dhaabbilee gurguddaa addunyaa irratti dhiibbaa guddaa uuman hundeessuun beekama. Isaan keessaa Zip2 dhaabbata tajaajila intarneetii isa jalqabaa kan hojjete, PayPal sirna kaffaltii intarneetii addunyaa irratti beekamaa ta'e kan daldaltoonnii fi namoonni hedduun itti fayyadaman, SpaceX dhaabbata hawaa kan xiyyaara hawaa gara Maarsii fi bakka fagoo erguuf tajaajilu, Tesla konkolaataa elektirikaa oomishuudhaan boba'aadhaan faalama uumuu hir'isuuf dandeessisu hojjetee addunyaaf gumaacheera. Neuralink dhaabbata sammuu namaa fi kompiitara walitti hidhuuf qorannoo gaggeessuuf hojjeteera. X yookaan Tiwutarii duraanii miidiyaa hawaasaa beekamaa kana bituun gara maqaa isaatti jijjiireera. Kaayyoon Elon Musk inni guddaan addunyaa gara fuulduraa fooyya'aa gaggeessuu, anniisaa haaromsaa fayyadamuun faalama hir'isuu, akkasumas namoonni Maarsii irratti jiraachuu akka danda'an gochuudha. Elon Musk yeroo baay'ee nama yaada haaraa fidu, nama sodaa hin qabnee fi hojii cimaa hojjetu akka ta'etti beekama. Namoonni hedduun isa akka fakkeenyaa nama carraaqqii fi yaada bal'aa qabutti ilaalu. Gabaabumatti Elon Musk nama kalaqa guddaa, daldalaa jabaa fi hoogganaa teekinooloojii kan addunyaa irraa jijjiiraa jirudha. Kun iddoo baayogiraafiidha.